Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqabu. Ikaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo wayitawaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa odeessi keenya har'aa keessaa Afrikaa kibbaatti jeequmsa yookaan hokkara uumame yoo xiqqaate lammiileen 70 ol lubbuu dhabuu akkasumas lammiileen Itoophiyaas gaagama cimaa keessa jiraachuutti dubbatama. Ittaansuudhaan naannoo Amaaraa fi Tigraayitti lola hamaa deemamaa jiru jidduutti TPLF yookaan Tigraay naannolee hedduu Amaaraa keessaa qabatte kanaan wal qabate mootummaan poolisii naannoo Sidaamaa dabalatee poolisii naannoo Oromiyaa waraana kanaaf akka achi gaggeeffaman taasisuuf yaaliin taasifame milkaa'uu dhabu akkasuma dhuma irratti waa'ee wobootirraa dubbachuuf deemna. Woboon ammallee haala jabaa ta'een haala ho'aa ta'een tarkaanfis dabalatee leenjii gurguddaa godhachaa jira. Kana kan isin biraan ga'u ta'a. Hammatu muratti na hordofan affeeraa kooti Unready Adam TV. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya immoo like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya mee waan xiqqoo waa'ee Dabub Afrikaa irraa dubbadhaa kan Afrikaa kibbaa irraa. Afrikaa kibbaatti sababa hidhamuu mootummaa duraanitiin wal qabate hokkarri cimaa ka'een yoo xiqqaate lammiileen 70 ol galaafatamanii yookaan lubbuu dhabanii jiranii. Sababni isaas mootummaan amma dura aangoo qabataa ture hidhamuudhaan wal qabateetiniini achirratti imbaasiin ibsa baasen imbaasiin Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa miidhamuus waan maluuf akka of eeggannoo cimaa godhan abdachiisanii jiran. Dabub Afrikaatti lolli yoo ka'u badduudha. Biyyi sun biyya lubbuu namaatiif dantaa hin qabne keessaa biyya ishee jalqabaati akka Afrikaatitti. Akka Afrikaatitti miti akka addunyaatti biyya gara jabeetti hidhachuu hin danda'ama. Biyya sanitti yeroo hedduu yoo lolli ka'u akka malee wal miidhanii keessayyuu ati Afrikaadhaa ati Faranjiidhaa wanni jedhu hin jiru. Uummanni uummata akka malee gowwaadha jechuu hin danda'ama. Kanaaf ijoolleen keenya kan achi jirtan of eeggannoo keessan sirriitti taasisuu qabdanii bakka hokkarri jirus ta'ee iddoo adda addaa sa'a malee deemurraa of qusadhaa isiniin jenna. Kun dhaamsa obbolummaati kanuma isiniif dhaamna. Itti aansee akkuma beekamutti yaa uummata lolli TPLF fi Amaaraa akka ajaa'ibsiisaa ta'een haala badaadhaan wal seenee jira. Haa ta'uutiin beeytanii akkuma wal seene kanatti TPLF'n humna ajaa'ibsiisaa taate gara fiddeen beeynu irra deemaa jirti. Naannoo hedduu dura iddoo Walqaayitii fi iddoo tokko qofa qabattee turte amma garuu iddoo 3-4 ol guutuun to'annoo ofii jala oolan. To'annoo jala ooluu saniin wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan naannoo Amaaraa jechuu kiyya federaalatti xalayaa ergee akka mootummaan waan kana addaan qabuuf erga yaaleen booda mootummaan federaalaa immoo deebiseetiniin iddoo adda addaatti fakkeenyaaf liyyuu haayilii poolisii Oromiyaa hin jiranii akkasuma Sidaamaan poolisii mataa ofii dandeetti qaba. Maal godhanii poolisii Sidaamaatti xalayaa barreessan miskiina Sidaamaa achitti fixuudhaaf jechuudha. Miskiinni Sidaamaa keetii naqee jira. Kun dhimma Amaaraa fi dhimma Tigraay malee dhimma Itoophiyaatti miti waan ta'eef nun ilaallatu. Yaada jedhu deebisaniifi sa'a ammaa kanatti TPLF kophaa ofii akka barbaaddetti Amaararra deemaa jirti jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu dhugaa rabbiitti lafa ofii deeffatan garuu lafa ofiiti akka garuu seenatitti akka dhageenyetti amma iddoo Walqaayitii jedhamtu tana mallasatu duraan Amaara jalaa fudhatee Tigraayiif kenneedhanii durta Amaara turteedhaan akka Finfinneen ta'u Oromoo taate kanatti durta Amaara turte achumaan Walqaayitii fi Alamaaxaa bakka jedhamu san Alamaaxaa kana wayyaaneen dur mallasaan jechuudha Amaara irraa fudhatee Tigraay galchee Tigraay Amaarri immootu gizee Tigraay buqqaateetiin hin baddesan gizee Abiyyiin juuntaa balleessine jedhan san deebitee lafa kana qabatte. Wayyaaneen immoo ji'a jaha booda achumaan as deebitee bakka dura irraa badde san deebitee of qabdee jechuudha. Amma qabatanii jiranii hundumaafuyyuu kuni qabatee sun qabatee nu ilaallatu. Wani nu ilaallatu maali? Milishaan Amaaraa deemee lolu naannoon kun hin dhaqu. Meeyaama milishaa Oromiyaa fi wannoo maaltu achi gahe? Bar mootummaan kun akka badaa ta'e akka sodaa uummata kanaa qabu milishaa Oromiyaatii fi humni addaa Sidaamaa achi dhaquu qaba jedhee xalayaa barreesse. Bakka sanitti bakka birmadummaati bakka biyya ofiitiif loluuti waan ta'eef Amaarri maal eegaa biyyi biraa dhaqaaf.
danda'an ofirraa qabu dadhaban harka kennatu akkuma ammaa kanatti konkolaataan isaanii Toyota jetta Hilux jetta Pickup jetta konkolaattota waraanaa kana guututti harkaa fudhatte wayyaaneen jechuudha. Wayyaaneen haala ho'a ajaa'ibsiisaa kana keessa jirti. Maal akka ta'uuf deemame kan waliin laallu ta'a. Gama keenyatti gaafa deebine woboodhaan mallee akkuma dur caalatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een fakkeenyota ollarraa fudhataa waraan ofii ammas jajjabeessitee haala bareedaadhaan leenjifataa jirti. Leenjisuu qofa osoo hin taane poolisiin humni addaa tuni yeroo hedduu achitti marmaartii waan ta'eef tarkaaffii jajjabaa humna addaa irratti fudhataa jira. Suuraaleen maxxansuuf hin taane suuraan booji'amtoota suuraan akkasuma wareegamtoota humna addaa Oromiyaa hedduutu nu bira ga'ee garuu Facebook irratti qofa maxxansuu sanuu Facebook irratti iyyuu iskiriina isaa nama jalaa dhaaba. Haa ta'uti nu isaan daldaluu yookaan isinitti argisiisuu osoo hin taane kaayyoo woboo maal akka ta'e isiniif himuudha wanni guddaan. Woboon maal akka gochaa jiru diinatti argisiisuudha wanni guddaan. Kana argite wanni isin hubatuu qabdan hojiilee woboon hojjete akka duraan isa shaffanuun hin barbaachisu. Ifatti baasuu argisiisuu humna akkamii maaliif diinni humna walitti argisiisetiniin lafa ofiitirraa wal ari'ataa jira. Nuti hoo maaliif gisee hunda dhoysina? Bakka fudhate taanan tarkaaffii fudhate jechuudha. Hin fudhanne taanan dhiisuudha. Kanaaf woboon tarkaaffii babbareedas kan haala ajaa'ibsiisaadhaan diina duubatti deebisuu danda'u hedduu fudhatee jira. Yeroo dhiyootti ammallee kanaa olitti inumaayyuu akka odeeffannoo wayii dhagayetti qabatamaa ta'uu baatu iyyuu taankii gara mootummaan achi imalsiisaa ture achitti qabanii akka isaan booji'antu dubbatamaa garuu taankiin bosona waan seenullee natti fakkaatu odeeffannoo san yeroo hedduu namoota hedduutu dubbata qabatamaan irra ga'uu dadhabe baay'een gaafadhee irra ga'uu dadhabe taankiin kun haalli isaa riphee lolaadhaaf baay'ee mijataa miti. Riphee lolaan lafa kilaashii fi bireenii wantoota adda addaa kana yoo fayyadame malee taankiidhaan fi konkolaataadhaan fayyadamuu irratti baay'ee dhiibbaa qaba. Maaliif riphee lola waan ta'eef iddoon isaan beekamu lammaffaa lafti inni keessa taa'ee lolu lafa bosonaati waan ta'eef mijataa natti fakkaatu. Hundumaafuu adda baafannee isin biraan geenna jechuudha. Akka hundattuu woboon haala ajaa'ibsiisaa ta'een jabaatee jira. Namni akka woboo jabaataa jiru tokkollee hin jiru. Kana isiniif dhaamna eegaan daawwattoota hordoftoota keenya. Qophiin har'aaf qabnu kana fakkaata. Guyyaa biraa qophii biraatii walitti deemina nuuf walchaa dhiifama nuuf godha. Akka uttaalloo wayiitu qabee kanaaf xiqqoo laaffifannee jirra. Nagayaan naaturaa fayyaa naataa isin jaladha isin kabajaa du'aa waliif goona. Ciao.